Ashamaa akka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu baga jiraatanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa akka viidiyoo maayii kana badaa tananidha jechuudha. Kanan deebi'u wanti irratti hojjedhu danuun hin jira. Xiqqoo ishii haala dadhabbinaa akka ilmi namaa uumama keessatti garaagarummaa qaba. Tokko irratti kan ulfaatu jira, tokko irratti kan salphatutu jira, waa baay'eetu jira. Ani xiqqoo ishii haalli xiqqoo ishii natti hin mijanne kanarraa kan ka'e viidiyoo yeroo baay'ee gadi lakkisuu. Egaa akka har'a hojii harkaa tokko qabadhee isinii dhufee meeshaalee soofadhaa ta'anii xiqsiiwwan jechuudha baay'ee babbareedaa ta'anii qabadhee isinii dhufeera. Tokko tokkoon isinitti himaa hangi hafes meeqa akka fixes 12 meeqa akka fixe viidiyoo kana keessatti argattu isiniin jedha. Warroonni chaanaala keenya faarawwataa ta'an garaattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a. Warroonni immoo iyyuu nafaan turtii gootan hedduu tokko galatooma. Gamanuma waa'ee xiqsii kanaa odoon hin dubbatin dura hookan isaan tokko tokkoon isinii odoon ibsin maqaa keessanii fi maqaa chaanaala kootiitti obboleettii tokko dhiifama gaafachuun barbaada. Innis maalinni yeroo darbe dhukkubsadheen viidiyoo meeshaa bitee fi odoon viidiyoo irratti waraabin meeshaan ishii karaa manaa hookan guyyaa kan akka hin darbine waan jetteef ani xiqqoo ishii gaafan bitu ofiifan bitee footoo kaasatan bitee. Abbaan manaa koommoyyuu gaafa meeshaa geessu maal godhee akkuma jirutti kaartooniidhaan hidhameera. Kaartoonii qofaaf footoo kaasee geesse akkam karaa miidiyaa naaf dabarsuu diddee meeshaalee kiyya tokko tokkoon gadi guuttee waraabdee viidiyoo waraabdee karaa sooshaal miidiyaa irratti maagannaa lakkisuu hiddettee obboleettiin tokko natti mufattee jirti jechuudha. Sirriidha ishiidha. Bakka koommoo waggaa buutanii tolaaltan akka gaarummaatitti ni fudhattan jedhee tayyaadhaa. Maaliif dhukkubsadheen isuma dhugaan mana yaalallee deemee jira jechuudha. Hagam marfee waraanna dhuttan ga'e. Egaa kan namni gizee tokko keessattuu garaatti gizee baatan nama mudatudha. Tokko tokko dotti oomtuu mudatin da'uu waan biraa yookaan da'umsa kooti wal qabatee yookaan daa'iman garaatti baadhu wal qabatee osoo hin ta'in anumti dhukkubsadhee jechuudha. Galata waaqayyoo anis nagaadhaa daa'imti koos nagaadha jechuudha. Amma kaakara ji'a xumura ittiin deemaa guyyaan lakkaawachaa jira malee haa ta'u malee kan ilma namaa keessa chaalenjiin hin dhabamu. Ani dhukkubsadheen malee viidiyoo ishii qofaa miti namoota kaaniifis barumsa ta'a gatii sachumaan baranii anaafis gaarii ture jechuun ishii waan biraatitti akka waan meeshaa ishii waan xiqqaatti yookaan waan salphaatti ilaaleetitti illee ta'ee natti mufattee jirti. Ani dhiifaman jedha onnee kootirra. Egaa fayyaan harka rabbii jirti. Nama lubbuu lamaan jiru dhiisatti namni kunuu dhukkubsatee yeroo ciisuu ni jira jechuudha. Egaa akka dubartii garaatti baattu gargaarsa rabbiitiin waan hundaa sochiin lafa yoo dhaabbattu wanta baay'een ni jira jechuudha. Egaa lafumti wanni kun gizee namatti ulfaatu jira. Haadholeen ni beektu. Warroonni kunis immoo boru argitanii guyyaa akkanaa viidiyoo akkanaa ilaalin ture jechuu dandeessanii. Sababa kanaafidha. Ijaaf qalbii keerraa na hambisii yoo lapheen keenya natti cabe dhiifama naaf godhi. Dhuguma meeshaan baay'eedha kan elektirooniksiin jira. Wantoonni baay'een keessanii jiru. Dhuguma viidiyoo ani ciiseen jira waan ta'eef inni immoo akka carraa ta'e suuraa kaasee manee waraabne akkaataan itti viidiyoo san irratti hojjedhu. Osoo natti mijatiin karaa manaa deeme inni guddaan meeshaan nagaadhaan mana gahuudha. Haa ta'u malee kan kaawwan karaa miidiyaatti nan dabarsaa kun maaliif darbuu dideerra kan ka'edha jechuudha. Haala kanaan na hubatteeti haala badaatti akka nan hubanne jechuufani amma achittis bakka koo bu'ee kan hojjetu abbaan manaa koo meeshaalee kamuu viidiyoo doo waraabin gadillee meeshaa hin galchinu isiniin jechuun jaaladha. Fagoollee miti baay'izawwee meeshaan kun karaa Adaamaatiidha. Odumaatiin fiqaadanyaa ta'ee deemamee achitti illee waraabamuu ni danda'ama. Garuu haga kana maras wanni nama jedhu ni qaba jedhee yaadu waan gaariidhaan ilaalisiin jechuun jaaladha. Obboleettii koo haala gaariitti hiikkadhu. Kanaadhaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa karaa xiqsii kanaa tan deemaa argaa jirtanii baay'ee ani namni waan jedhu abbaan xalabate waan jedhu beeku tiktookii irraa natti ergame. Ani baay'een jaaladhe. Baay'izawwee anuyyuu mana kootiif fuulduratti waaqayyo nagaadha lamoona godhe. Hawwiin qaba jechuudha. Baay'ee bareeda. Argaa jirtu warroonni hojjisiifachuu barbaadan hin jira jechuudha na bira. Kanan isiniin jedha. Deebisee dhaldhaaniin kun meeqaa 12dha. Kunuuti. Teechiseellee isinitti argisiisa jechuudha. Keessattuu biffee keessatti meeshaa biffee keessatti akkatti mastaawutii keessaniillee teechifachuu dandeessu. Soofaadhaaf hojjisiifachuu dandeessu. Wannuma inni baduuf hin jiru xarapheezaaf hojjisiisuu dandeessu.
hedduu tokko bareeda jechuudha. Gamanuma filannoo obboleettii kiyyaa baay'een dinqisiifadha. TikTokii irraa filattee natti ergite. Baay'ee fillee nama ogummaa qabudha jechuudha obboleettiin kun. Egaa yeroo duraa ishiin kan naan jette 12 kuni tubbaa 15 fixaadha kan naan jette. Tubbaa 14 keessa uyyuu kana tafe jechuudha. Rungaadeen kana diiman kana adii kana tuyyuu hafe kunuutti walitti qabeetan meeshaa ishii keessa godhee fi ergaaf jechuudha obboleettii kanaayi. Egaa ka viidiyoo sillaalteedhaan abdii qaba. Kanatti irraa hafe 12 jechuudha. 12 hojjetameet kuni kuulli kun irraa hafe jechuudha. Tarii warroon hojjisiifachuu barbaadanis 12 hagam akka fixu asumaan bartan isiniin jechuufan. Kuullis meeqan akka jiru harkii fi kuulli yeroo baay'ee akka ifa isinii ta'u girgir akka isiniin jenne har'a addaanan baasetoo isiniif hima jechuudha. Kuulli birrii 60 jira. Egaa ka kuulli kun jechuudha kun gimmaasha isaatidha. Guutuun isaa 60 jira. Harkillee kuula wajjin deema. Kuulli 100 hoote harki 100. Fakkeenyaaf kana 60 nan bitee anatutti biteetti laate waan ta'eef harka ishiillee 60 herreegdee furattee jechuudha. Kanaadha warroon hojjisiifachuu barbaadan akka meettanii indagana gaafii biraa isinitti dhumu isiniin jechuufan jaaladhaa. Kan obboleettii kiyyaa kun hojiin isaa kanaadha. Kanaan jaalattee warroonni kun immoo bifa feetaniin filattanii ergattanii hojjisiifachuu dandeessanii baay'ee bareeda. Baay'ee kana as keessi duwwaa ture kan suuraa ishiin natti ergite garuu sirritti waan bareeda ta'ee akka ba'uuf jettee ishiin jidduu kana keessatti diimaa xaal gootee fi hedduu tokko bareeda. Isin waan jettan hin beeku ani baay'een jaaladha ofii kiyya. Guyyaa biraa immoo mana kootitti arguu dandeessu jechuudha. Rabbi nagaa nu godhe anas nagaadhaan lafaa da'ee ka'eeto jechuudha. Isiniin jedhaa kun kan obboleettii kiyyaati. Eessa deema wottan asuma Adaamaa keessadha. Meeshaa tanaan dura galchee fi ture obboleettii kanaayi. Mana dhaqee keessummaa'ee meeshaa galcheen ijoollee ilaalee fi ammas immoo meeshaa biraa galfachaa jirti jechuudha. Meeshaa biraa kana wajjiniin ammas deemaaf jechuudha. Kanaan isiniin jechuu jaaladha. Ijoolleen haala gaariin namatti meeshaa jaalatanii hubannaa qaban yeroo lamallee deddeebi'anii meeshaa dabalachaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee meeshaan hoggaa isinii galu inni guddaan meeshaalee san irratti hubannoo qabaachuu qabdanii. Meeshaan kun gaariidha moo gaarii miti? Waan bareedaatu naa hojjetame moo waan bareedaa miti jettanii laaluu dandeessu. Baay'ee bakka baay'ee deemee jira. Warroonni biyya keessattuu meeshaalee mukaallee warri biyya keessa biyyuma ta'anii hojjisiifachaa jiran meeshaa san laalanii hojjisiifachaa jiran baay'eetu jira jechuudha. Kanaan warruma biyya keessatti meeshaa obboleewwan ofii arganii hojjisiifatanillee danuun ni jiru. Maaliif hubannaa qabanii naannoo isaaniitti wantoota akkasii hin arganne waan ta'eef jechuudha. Haala gaariin nama hubachuun shaggaadha. Yeroo tokko ijoolleen tokko calliftaniituma waanuma hin taane dubbachuurra meeshaalee laalaa meeshaalee san hoggaa ofiifillee wallaaltan namaan meeshaan kun akkam jedha. Baay'ee namni yeroo baay'ee waan gaariilee namatti himuu danda'a. Namni gizee kanaa hin beekamu. Garuu hundumaa ofitti amanamummaa qabaadha. Waan hojjettanitti fi waan hojjettanitti haga har'aa dirasi galata rabbii waan hojjedhu qulqullina qaba jedheetan yaada kan rabbiitii fi kanaaf jidduummoo waan hundaayyuu rabbitu beeka jechuudha. Harka namaan balleessini homtuu na jalaas badee hin beeku. Isiniin jechuun jaaladha. Kana meeshattoon deebi'ee egaa kana hundaa xiksii kanaa nan fidee hin jaalattu jedheen abdii qabaa. Kana jira haala kanaanidha. Wanni isaallee isiniin jedhaa bilbila kiyya hunduyyuu hin qabdanii warri bilbila kiyya hin qabne immoo gaa jiraattan duwwaa 945 heloo jettanii imoo waasaapbii na dubbisuu dandeessu. Yeroo ani dadhabetti abbaan manaa koo bilbila isinaa sofsiisuu danda'a. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana isin beeksiseen ture tanaan durallee bakka nan hin jirretti hojjeta. Isiniin jechaan jira. Kanaafuu kanaadha. Like gochuu hin dagatina. Ni jaalattu jedheen abdii qaba isuma dhugaa. Baay'een jaaladhe waan ta'eef bifa biraatiin illee filachuu dandeessu. Garuu fakka kan jedhu yeroo baay'ee manaaf wanta adii of keessaa qabudha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee yeroo sagantaan jiru yeroo ayyaanaa waan akkasii kana biifedhaaf illee bareedina kan nuuf fiduu danda'u kanaadha. Isiniin jedhaa hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa akka jirtanitti nagaanaa ta'a. Kadhannaan keessan illee narraa hin fagaatini. Isiniin jechuun jaaladha. Akka amantii keessanitti hundi keessanuu rabbii keessan naa kadhadhaa. Nagaadhaniin lamana godhee immoo akka kaleessatti fiigee akka waliin hojjennuun isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa onnuma koo keessan isin jaaladha. Naaf jiraadha.
Yaadas qabaattan wanta qabdan immoo koomentii jalatti naa kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha nagaanaa ta'a baay'ee.